عذرا رمضان إيفما يا رمضان لغت رمضاني جي عبادة في جي أكبسوت أكنا تريحال لإساني رمضان درا في رمضان بود حال كين يهو أكمي مي وان قد خينيا دقاي فدا أتس دقاي وبليت ربي بركاسي فاقودوتي هندي كين يهو هاجنو سغالي والقمني إيفما يا رمضان قرانو قد أمين gaafiiwwan murtaa'an hawaasaaf kan dhiyaate dhiiraa fi dubartii hojjettootaa fi barattoota haala isaanii irraa turtii ramadaana keessaa bu'aan beekamee kan mirkanaa'e kan nu jabeessu jecha nabiyyi keenyaati. Islaamummaan orma ta'ee jalqabe siichis deebi'ee ormoo gaafa inni ormoome warra inni wajji ormoomeef tol. Tokko akkana jedha halkan kanin dabarsu TV ilaalaati diraamaaleen hordofu waan jiruuf aduun hanga baatutti hiriyoota koo wajjin tura dhiifama yaa Ramadaan. Ammas tokko ni jedha wal dorgommii dirree kubbaa miilaatti godhaa dabarse halkan Ramadaanaa hoo dhiifama yaa Ramadaan. Ammas tokko ni jedha yeroo kan dabarsu yeroo tokko tokko iddoo bashannanaatti yeroo tokko tokko magaalaa ba'uudhaan yaa ummataa diinii nabiyyiin sii fidetti taphattee akka ijoollee mudannoolee garagaraa keessatti taphatanitti yeroo imaamni qur'aana qara'utti nutti dheeressan jechuun itti ceelan ammoo hojjettoonni halkan akkuma salphaatti dabarsan gaflaa fi hifannootaan guyyaa dabarsan bu'aan hoo hirriba qofa ta'e. Ammoo kan biroolleen an warra kaanneen irra hooyyaadha mana keessatti ciisichi naaf tolee amaanaan badde kaayoon samii dachiin tiin dhaabbadde. Kan biroo ammoo ni jedha Ramadaana keessa hafuu baay'isa imaamonni ni iyyan ni lallaban dhiifama yaa Ramadaan jedha. Imaamotaa wajji turtiin nuti goone tokko tokko Ramadaana keessa jama'aan heddummaachuu gammachuun dubbata namoonni toltuuf akkana qophaa'anii ka'uun tokko tokko ammoo gadda isaanii ibsatan haala shilla jechoota Ramadaanaa dabalatee salaata subii keessatti ni dabalaman hanga masjidni guututti garuu gonkumaa hin garru zuhrii fi asrii isaan biratti jireenyi itti garagaleera guyyaan halkan guyyaa ta'ee naannoo magaalaa yoo laaltu haala ummataa ni dhageessa manneen shiishaa keessa kan hojjetu gaafatee ilaalcha keetitti Ramadaana keessaa fi Ramadaana dura akkami ture haalli kee jedhee deebisa. Dalagaan Ramadaana keessa jiru hedduu ta'aaba qaba bu'aallee ni qaba maamiltoonni baay'atu Ramadaana dura irra Ramadaana keessa dachaan dabala halkan isaanii guutuu mana shiishaa keessatti dabarsan shiishaa haraara garaa sijaaraa fi caatiin duubaree Ramadaana akkamitti dhiifama kan hin gaafan akkamitti kan hin iyyin akkamitti hin waywaan dhiifama yaa Ramadaan. Ammoo ilmaan dhiiraa taphaa fi wacaan karaa irratti dabarsan mee ati lubbuu tee gaafadhu mee eessa jedharree maatiin ammoo dubartoonni wantoota mimmi'aawoo wantoota nyaatamu juusaa fi nyaatota garagaraa qopheessuudhaan dabarsu
kanaaf ramadaan karaa godhame haadholeen hamma subihitti bariisifatu ijoollee sa'aa san malee hin galle eegu jecha magaalaa fi iddoo wal argaa garagaraa wanni irraa haasawamu hin jiru hedduu jechuun ni danda'ama meetiree ibaadaan meetiree qabsoon ibaadaaf godhamu saa umriin keenya daangeffamtuu miti ammoo tokko ni jedha salaata subihii booda ni rafa asrii booda yoo ta'e malee hin dammaqu hirribnis ibaadaadha kan biroo ammoo ni jedha abbaa kiyyatu furaan yeroo geessu na kaasa inumaahuu yeroo tokko tokko ishaa'ii booda furaa'u jedha maamiloota mana shiishaa keessaa tokko mana shiishaa tokko keessatti gaafii saffisaa gaafatan sa'a hangam irraa mana shiishaa kana keessa ture halkan sa'a 6 irraa eegaleeti hanga yoom teesse jedhaan hanga yeroo suhuriitti jedhaan ati garuu hojjetaadha an hojjetaadha hojjetaa biiroo dalagaa sa'aan sitti hin dabartu xiqqoo na dabartii achi iddoo dalagaatti hirriba koo itti fufa kana kunoo ramadaanni keenyaarra kana ramadaanni hedduu keenya biratti yaa keessummaa warra dhugaan soomee yaa sheenaa warra irraa gabaabbatee dhiifama yaa ramadaan kabaja sii malu siif hin goone